Mixayyoon kun immoo aayikoortii Addis Abebaatti kan ishiin argamtu. Maal akka ishiin taaterree gaafadheen ture wanni ishiin dubbattus immoo hin beeku. Tarii afaan keenya simbeetti jedhee gaafadheen ture. Amaariffarree dubbachuu hin dandeessu, Oromooffaas dubbachuu hin dandeessu. Warri mixayyoo kana beektan Addis Ababaa keessatti aayikoortii keessadha kan isheen argamtu jechuudha. Zimmeeteetuma boochi homtuyyuu bira hin jiru. Please warri gargaaruu barbaadan yookiin immoo warri beektan yookiin immoo warri aayikoortii keessatti nama beektan eenyumtuu asitti dhugaa garagaree mixayyoo kana ilaalan jiru. Poolisoonni irra hin jiru naannoo kana. Maaf akka zimmeedhaan ilaalan hin beeku. Annaan ati dubbachuu zimmeeteetuma boochi dhugaa baay'ee gara nama nyaata. Biyya ofii keessatti biyya ormaatti illee keessatti rakkatu biyya ofii keessatti akkanatti rakkachuu jechuun nama gaddisiisa. Humna kootiin waan inni danda'u nan gargaaran ture. Tarii silkii quxurii reenu keeyitee silkii quxurii biyya maatii jitirra duraa keettee daawwaluuf hin danda'a. Garuu immoo dubbachuu hin dandeessu. Kanaaf namni beektan yoo jiraatan adara. Viidiyoo kana ilaalee garaan koo baay'ee kan na gaddee fi lapheen koo iddoo takka kan na cabee dhugaa dubbachuudhaaf maaf akka ta'e hin beeku. Carraan keessattuu carraan shamarran biyya Arabaa deemtu kanaayi. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kooti nagaa isin gaafachuu hin daganne bakka isin jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Waaqayyoo lafa isin jirtanitti isin haa tiksu jecha. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaadhaan isiniin jedha. Tole nagaa kootti aansuudhaan warroonni aaraa mana koo dhuftan asumaan maatii naaf taa'e maamila kiyyatti dabalamaayi. Akkasuma warroonni ni jajjabeessaa jirtan laayik sheerii gochuudhaan hedduu takka galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ammallee laayikiin keessan itti haa fufu. Viidiyoo kana laalee dhugaa rabbii baay'ee tokko jechaadha. Maal carraan keenya akkamitti akkas ta'a kan jedhudha. Micoon tuni Itoophiyaa keessattidha. Riippoortii Itoophiyaa keessadha kan ishiin jirtu. Kan waraabde immoo micayyoon ana magaluu deemtutu waraabe. Innaa akka ishiin dubbachaa hin jirre maalummaa ishiillee ibsuu akka hin dandeenye yookaan afaan kamiyyuu akka dubbachuu hin dandeenyedha jechaadha kan ishiin dubbatte. Namoonni baay'een micayoo kanarratti wanti hojjetan viidiyoo hojjetan argeen ture. Kaani bakka qalbii dhabdee kaan immoo dhiiratu birrii irraa nyaatee kanaaf akkasittiin of tiisee wallaaltee maal taate jedha jechaadha. Dhugaa waan namni namaan jedhu kun waan baay'eedha bara. Keessattuu ijoollee keenya biyya Arabaa kana wanti isaan hin jenneen hin jiru jechaadha. Kaan ajandaa barbaadachuuf jecha waan baay'ee irratti dalagaa jiru. Micaoon kun tarii waa'uma rakkatte rakkinni ishii waa'uma jechaadha. Namni waa rakkatu malee waa tokko dubbatachuu hin dadhabu. Afaanuma kamiyyuu yoo ta'e afaansaa kana hin wallaalu hin dubbatata. Garuu rakkoo ishii kana otoo hin himatin rakkoo ishii kana otoo hin dubbatin namoonni baay'ee waa baay'ee irraa haasa'u jechaadha. Warroonni beektan adaraa suura ishii kana garuu baay'ee hin mul'atu. Tasa warri beektan biyya keessa yaa ta'u maatii ishiidhaan akka geessanii. Namni takka akka garagaree laallee jechaadha bara. Namni tokko achi keessatti garagaree akka laallee micaoon kan birartu kan viidiyoo waraabdee poosti goote kan garaa jabaata dhugaa ilmi namaa kuni garaa jabaata. Micaoon kun nama keenya biyya Arabaa keessa deemte. Biyya Arabaa keessatti egaa beekna waan ta'eef mana hin taane warri galan cinqii bakka yaaddoo cinqii adda addatu gaafa sammuu ofii kana cannaqamanii yaaddoon namatti ta'u. Inni manaa baanii sunis gaafa namaa guutuu dideetu rakkoo hedduu namatti uumu. Sammuu kana ofitti gaafa yaadan sammuun ofii kun xiqqoo ishii cinqiirraa kan ka'e xiqqoo ishii nama eenyuu ta'uu danda'a. Aamuroo cinqatii kan jedhamullee namni godhachuu danda'a jechaadha. Waaqayyo waan akkanaallee sinaa baasu siniin jedha. Innaa kana ture kan mica'oo kanaa kan ishiin dubbatachuu dadhabde tariin jedhaanii ani jakootiin argee waan hin beeku jiru garuu viidiyoo irratti wanti arge namoonni baay'een wanti irratti hojjetan dhugaa rabbii waan baay'ee na gaddisiise jechaadha. Dhugaa akkamittiin akka rakkoon ilmaan Oromoo kun furmaata argatu garuu Waaqayyo beeka. Kanaaf kun micaoon cinqiidhuma sammuurraan kan ka'e ta'uu hin didu kan ishiin dubbachuu dadhabdee namoonni baay'een hin maraatte jedhu achumatti iyyuu garagaranii akka laalle
Maali ijoollee silaa biyya ishii keessatti akkamumatti namni ol kaaseetuma nama hin laalle nama hin gaafan eenyuma birattuu iddoo hin qabnu jechaadha barnoonni gaafa rakkanne eenyuma birattuu iddoo hin qabnu. Haadhaaf abbaayyuu yoo ta'e biratti iddoo hin qabnu jechaadha gaafa rakkanne waaqayyo bichaan nagaadhaan ni nu baase nagumaan nu haa geessu. Rakkoo micoo kana namni argee fi namni beekee hin jiru yaaduma irratti duulanii akkas ta'e jedheetuma odeessa malee namni tokko waan qabatamaa tokko yoo argee fi waan qabatamaa tokko yoo ija isaatiin argee waan tokko bakka irra ga'e malee akkuma argeen akkasittiin haasa'uun garuu ani hin beeku. Baay'ee ulfaataadha jechaadha. Waan hin argin gubbaarratti waan bakka shoo waanuma adda addaa kana haasa'u sirrii miti jechaadha akka kiyyattiin jedha. Kanaaf hordoftoota chaanaalii kootii micoo kana warroonni beektan viidiyoo sanarratti ilaaltanii warroonni beektan akka tasaa adaraa keessan laayikii tuqaatii sheer illee godhaa tarii namni beeku hin dhabamu waan ta'eef micoon tun Itoophiyaa keessaa dhalattuu Itoophiyaati Amaaraa haa taatu Tigiree haa taatu Oromoo haa taatu bakka namummaa ishiitiif sagalee taanee fi micoo kana akka warra ishii bira geessu tokkoffaa warri ishii in eegaa jira amma warri ishii akka isheen akkana taate hin beekan keessattuu baadiyyaa keessatti gara baadiyyaa kana warri baane baay'ee ulfaataadha beektu namni akka rakkoo kanaa keessa jirte dheetoo hin beeku jechaadha. Kanaaf sheerii godha laayikii godhaan siniin jedha maatii ishii bira akka qaqqabsiifne too'i micoon kun nagaadhaan maatii ishiitti deebitu maatii ishiitti nagaadhaan galtoo toomtu rakkoon tokko irra ga'e yoo rakkoon tokko sirra ga'e yoo cinqatii sammuus qabaatte maatiin ofii nama yaallata dhugaa maatiin ofii nama hin gatu akka kamis yoo ta'e ittillee kadhatanii waarrataniitu maatiin ofii dhala ofii kana yaalchifatee amma waaqayyo isaan gargaare fayyifachuu danda'a siniin jedha. Kanaaf isuma kana siniin jechuun barbaade laayikii gochuun keessan immoo namoota hedduu bira akka ga'u godha namoota hin arginetu arga jechaadha yeroo sana immoo micoo kanaa birmannaa ta'e gargaaruu danda'u siniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa waaqayyo waan akkanaa sinaa oolchu akkuma nagaadhaan baatan nagaadhaan rabbiin nagaadhaan sinaa gashuu akkuma amantii keessanitti kadhata godhadhaa. Lafa sin jirtanitti sinaa tiksu inni sinaa eeguu siniin jedha. Nuuf waaqayyo yoo dhaabate yoo farade waaqayyo yoo nu wajjiniin ta'e malee ulfaataadha. Kanaaf waaqayyo sinaa eeguu siniin jechuun barbaada waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa galatoomaa chaawu.